YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii an nagaa kooti galataa waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha har'a waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Inni akkuma argitanii fuulli koo xiqqoo ishee mindinno intiin narratti jechuudha adii narratti ta'e jechuudha. Asti kamera irratti siqa jechuudha. Inni argitanii bakka kana faatudha. Inna baay'ee kushiina keessan ture akkuma beektan muqatiin baay'ee bismaan baay'ee uffata dhugaa muqatiin jechuudha. Inna isa wajjin immoo kushiina keessatti xabbasamaan oole jechuudha. Ammoo madaamni nama xiqqoo shinarraa baateerti. Amma sanitti immoo isiniifis kan ta'u fuula kiyyaafillee kan kana narraa balleechuu maasachaan godhadha jedhee nama warri mataan jechuudha dhugaa rabbi mataan rukkatee na dhibee dhugaa. Omba guddatee na dhibaa miti anmoo mataan koo na jala rukkatee jechuudha. Warri mataan keessa sin jala haphatee koottaan irraa fudhadhaa isin jala osoo akka rukkatu kana sunaa dheerati basumaa. Inni jechuudha maqatti tamaanii gara viidiyoo kiyyaan deemaa jira. Isa kana ni beektan jedhee yaada Kiyaarii jechuudha. Kiyaaruma jedhama qabu. Inni Kiyaarii ishii firee kana takkittiidhaan jechuudha. Fuula keenya akkamitti akka intini jechuu akkamitti akka bareechifannu እናንተ የሆነ ፋኖራ ወደ ፈዳፋ ነው ማሪፋ አረቢን ወረኮ ሆነ ረከተን ጅርቱ ያለችው ማለት ወልጀነ መጀላ ዳሃለች አፋን ጀቹዳ የንጆለና ሲቲ ወጅኒ ቢሮ ባዮ ልትዱፍን ማፈና ማሪፋ ደንደው ጀቹዳ አና ማሪፋ ሰንገደ እንደይቴም ቲያዱ ማለት ጀቹዳ እና ወቹዳ ሽተና ኮፔ ፈቲን ፉለኮ ደፊ ቪዲዮ ኤርሱን በርባዶ እትየማማ እንደዱን ዱፍን ጀቹዳ ፉለኮ እንትን ይቆረጣ ይችላ ያውማ ያሪ ያፋከለ ይችላ ይስነም ወንዶራቲ እና ከመት ዋኑ ማለከስ ዱሩ ለከሰን ባሬች ባዳ ይችላ እና ለና ፈከኛ ያፋ ሱቅዳ ወንተ ፉለከኛ ባሬች ባኑ ጋር ግን ሜዲካል እንትን ባየፍ ከሰ ጋር ባጅ ወንተ ፉለከኛ ሚዱ baay'eetu jira garuu kunneen immoo mina torbanitti yeroo sadii godhachuu dandeechanii guyyaa lamas godhachuu dandeessu mikinaatu isin hin miidhu jechuudha wanta fuula keessaa miidhu otoo hin taane waan isin fayyaduudha waan ta'eef inna isa tokko garaa bichaatti osoo hin taane fuula keenya illee gubbaarallee bareechifachuun baay'ee gaariidha jedhee yaada akka kootitti inna yeroo maka kanatti godhadhee waan radheen jira yoo isa kanatti faaqadha jechuudha. Faaqee maali jenna ani bishaan isaa bichaan barbaada waan ta'eef nama faaqadha jechuudha. Anna bakkeen immoo viidiyootti waraabaa jiru jechuun kilaasikiyaa kilaasuun yoo xiqqoodha waan ta'eef jecha waraabachuudha. Inna namitti xiyyoon intini wayite jechuudha. Yoo deemtullee sagalee hin qabdu jechuudha kan carraa dhufti. Kilaasikiyya immoo hin dhuftu jechuudha. Akkaan kaatee osoo hin jalaan baliin seentu jechuudha. Anna amma asirratti faaqadhee tan bishaan isaa asitti keessan tini godhadha jechuudha. Bishaan barbaada waan ta'eef akkaataatti dibatanii warri injiraamiti yeroo feeriifaa dibatanii sooftiin kan ittiin ofirraa kaasan tokko jira jechuudha. Isaan yoo qabattan isaan dibattu warri immoo isaan qabne warra akka koo feerii hin daballe fayyadamne yoo jiraatta sooftii marka kan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ani qabu waan ta'eef soft makabini nam fayyadaman jechuudha. Naasinitti nan agarsiisa amma nan fakkadha na wajjin dura. Kenooyi akkuma argitan akka kanatti fakkadheen jira. Bishaan isaa kan ammaa irraa ba'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf intaniin tokko yoo isin barbaachisu jechuun maaliif bishaan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef yaa fuula yoo barbaadan firiijii keessa godhachuu dandeessu jechuudha. Firiijii keessa godhatanii har'a ooltanii boru dibachuu dandeessu jechuudha fuula keessaniif. Ani immoo firiijii keessaa waan baay'ee qaba jechuudha. Taalbaan jira. Dhugaa bishaan ruuziin jira. Bishaan ruuzii fi burtukaana walitti hojjedhee fuula koo nan fayyadama jechuudha. Isas nan fayyadama jechuudha. Ruuzii fi burtukaanni illee baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana akkuma argitanii akka kanatti imbiibee fixeen jira jechuudha.
Kanaafuu akka kanatti hojjetadheen jira. Nagee jechuudha fuula kiyyaa. Yoo raafillee firiijii keessa godhadhu jechuudha. Borus yaa ana jedhanii fidan waan ta'eef firii takka fuudheen hojjetadhee fuula koo dibadha jechuudha. Yoo antimis nan qaba jechuudha. Akkuma isin jedhe ruuzii burtukaana walitti hojjedhee jechuudha. Bishaan isaa akkuma garuu baay'ee tokko baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kun immoo innarraa kun immoo daalacha kana dhuganii dhugaa waaqa dubbachuudha. Amma kushiina keessa baay'inaan dhiqadhee jechuudha. Kazaan inni kun irratti hafe nafuma kiyyatu quncee jechuudha. Qunceen ta'ee ta'e jechuudha. Asiin illee akkasuma amma nan dibadha jechuudha. Akkuma isin jedhe immoo sooftii isaanii qabu waan ta'eef noormaali qallaalee jechuudha. Nuruma qallaalee jiraanna jechuudha. Kan ziruma nagandaatu waan ta'eef gaafa biyya gallis nama dhiba jechuudha. Intini jechuun hin barbaachisu. Warri qabaatan immoo fayyadamaa jechuudha. Isa intini ofirraa kaasan yoo qabaatan jechuudha. Yeroo feerii dibatanii akkasittiin dargatan jira sooftii wayii jechuudha. Isa san maqaa isaan beeku godha. Hin fayyadamu waan ta'eef maqaa isaan beeku jechuudha. Itti fayyadamaa isin jira. Innaa kinoo akka kanatti jechuudha. Innaa akka kanatti goone ani yaa fuula koo dhiqadheen jira waan ta'eef isinis fuula keessan qulqulleessa fadhaati. Akka kanatti fayyadamtu jechuudha. Yoo qabaattan intini kan fayyadamaa jechuudha sooftii sana. Yoo hin qabaanne immoo warra akka qomoo mana madaamii jirtanii. Maali jennee wanti barbaanne wanni martuu nuuf hin ta'u jechuudha. Fayyadamuu ni dandeessu isa kana jechuudha. Maaliif nuti waan kan barbaannu fuulli keenya akka dibamu bichaadha. Harkaanis yoo dibanne garuu yaa'u bishaanii intini dha'u ta'e malee uumaa intini hin qabu jechuudha. Innaa akka kanatti nan dibadha jechuudha. Yaa umman dibanne ganaan dibadha jechuudha. Akkasitti godhaatiif fuula keessan fayyadamaa. Ganaa wantoota tokko faarmasiidha jettanii ofitti intini jettanii fuula keessan hin bareechi of jalaan balleessinaati jechuudha. Kannaan akka kanatti amma itiyyaa ammaa mana hin jirtu waan ta'eef baatee jirti. Ifti sa'aatiin isaa irratti jechuudha. Yaa'u isa qopheessin jira. Naante dara madaamii kan nama dhagtanii ganama ani nyaataa hojjetu jedhee tana shillaa jedheenillee shillaa jette akkuma dubara geechee heerumuudhaaf jettu jechuudha. Innaa kinoo akkasitti dibadheen jira jechuudha. Dhugaa rabbii inni lawwaxii isaa immoo hojjamaan agarramee isan jechuudha. Isan adda daalachannate osoo hin taane yaa'u ergi gaafa saamunaa dhawaa dhiqatte nama daalachaa garuu kun nafa faggayii jechuudha. Innaa wajjin waan laallamee lawwaxii isaa jechuudha. Innaa daqiiqaa 30-25 ittiin nan tura jechuudha. Innaa walitti deebinaa isin jedhurtu waan na wajjin turtan hanga sa'aatii kana galatoomaa. Innaa wajjin waan laallamu lawwaxii isaa akka gahu. Innaa kilooti akkuma argitan goggogee jira jechuudha. Innaa irratti goggogeen akkana godhu kana inni nama duratti saniin jedhee adii suni inka ka'a jechuudha. Harka koo waliin inka ka'a jechuudha. Dhugaa rabbiitti fayyadamaa laala jechuudha. Innaan isin fuuldura wanta fayyadame waan ta'eef akka kanatti itti fayyadamne ammoo yoo hin dhiqanne otuma hin dhiqatiin argitanii ammoo bola hin dhiqadha ishee dhiqadhee walitti deemina maal akka fakkaatu innaa inni dootti sun hin jiru kinooti argitanii harka koommoo haamtuu namura innaan ta'e qomotaa takkitti haamtuu yeroo lama namura jechuudha si'a lama namura jechuudha dhugaa rabbi argitanii isa duratti sun hin jiru jechuudha adiin tuan sana gasa sun hin jiru jechuudha amma nan dhiqadhabeeshte dhiqadhee maal akka ta'amu wajjin wallaala jechuudha dhuma isaa dhiqadhee walitti deemna. Kinaati dhiqadhee deebi'een jira argitanii yoo saamunaadhaan dhiqachuun sun hin barbaachisu jechuudha. Dura fuula keessan saamunaadhaan dhiqattan jenna ammoo saamunaadhaan dhiqachuun sun hin barbaachisu maaliif dura dhiqattanii jirtu waan ta'eef argitanii maal baay'ee tokkoon itti gammadee dhugaa rabbi
Inna duratti gochuudha. Nafa faagee suma maaliin hin jedhe bakka nu waa dubbachuudhaafi. Alaala kaakinu hin jiru jechuudha asiinis kinu. Dhugaa baay'ee tokko jaalladheen jira dhugaa. Natti tolee jira gammadeen jira waaqa. Innaa isinis immoo akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Itiyyeen maammaa akkanatti dhokadheen kinoo makaraa arginu hojjete jechuudha miidhawii. Gaafuma kana keessa bahe jechuudha biyya galee jechuudha dhugaa. Wanta fedhii kiyyaa akkuma barbaadetti hojjedha viidiyoo kana dhugaa rabbi. Sagalee ol kaasee akkuma barbaadetti bakka waanuma bakka hojjedha dhugaa rabbi siqaayii maaramiifsuma. Kanaaf namni isin immoo naalaala dhugaa rabbi. Laakiidhaan guraashii yoo jammartan laakiin jammaraayi. Innaa kinooyi kana fakkaadha natti bareedee jira yoo dhugaa waaqaa. Dhugaa rabbi ina waaqa jechuudha warroonni akkasuma fuulli keessanii sin jalaa kokkokee jechuudha. Yoo bishaan yoo malatee bishaan irra jiraate lasallasa akkanaan jenne bishaan otee kennu silasa ijuma si fuulduratti irraa xaraga kennu. Inna akka kanatti fuula keessa bareechifadhaa'ee abbaa manaa keessan rakkisee fiirii naafiti maalii naafiti maallaa godhi nurra waddaddeerti waan ta'eef. Inna warri immoo akkanumatti wanta fuula ta'u nu hojjedhu itti naafuuf jettan dubbadhaa jechuudha. Yeroo immoo mana baate akkanumatti isin hojjedha hamma biyya galuutti jechuudha. Gaafa biyya galee immoo waan hundaas sirreeffadhee hojjedha jechuudha. Rabbi hin dhiisu jechuudha maaliif fuula koo kalee akka jiru waan nan beekuuf har'a akka waan lawxee adii waan nan argeef gonkumaayyuu hin dhiisu jechuudha. Amma viidiyoon biraatti walitti deemuutti nagadannaa turaayi. Nuyi hababa fakkaatee jira. Nagadannaa turaayi baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa. Warri waan hundumaa nu wajjin jiraatanii gannii jawaadhattee yeroo jajjabeessitan dhugaa waaqayyo waaqni inni samiirra sin haa eebbisu galatooma isin jedha nagadannaa turaa.